Hashama akka mooltan daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya karraa amma jalqaba. Qophii keenya karraatiin waggaa haaraa bara haaraa kanallee kaafnee kan irratti haasofnu ta'a. Marii kana taasisuuf keessummoonni lama as na biratti argamanii isaanillee Obboo Leenjisoo Horootii fi Obboo Liban Waaqooti. Akka xumura kennaa ammallee akkan waliin turtan isin affeerra. Keessummoota keenya baga nagaan gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhuftan. Galatoon bayaan ammallee deebitee nu affeeruu keetiif akka yaada keenya waa'ee kana irra kennanuuf galata guddaa qabda siin jedha. Anilleen bayyaan guddoo galatoomii jedha. Maaliif akka yaada keenya dabarsineetiin uummata keenya daandii inni irra deemuu qabu itti akeekuu firii argannee fi guddoo galatoon siin jedha. Ayyee sillachuu galatooma. Akkuma beektan guyyaa jaha dura impaayerri suni waggaa haaraa keessa seenteerti. Waggaa haaraallee kabajani. Waggaan haaraan kun akka lakkoofsachiisanitti 2014. Baga waggaa haaraan isin ga'e akka hin jenne biyya nu jirru kana keessatti waggaan haaraa darbee tokko hin geenne. Mee waggaan haaraa biyya san keessatti impaayera san keessatti amma kabajanii ittiin jedhan kuni maaliif adda ta'e? Maaliif waggaa 8 duubatti hafe? Mee waa'ee kuni aadaa waggaa haaraa kana aadaa eenyuti? Mee kana nu ibsa akka daawwattoonni keenya hubannaa kanarratti qabaataniif. Obboo Leenjisoo isiniin jalqaba. Okay, galatoon bayaan yaada kanarratti akka kennan affeerta malee deebii galatoomsin jedha. Dhugaan lafa jiru tokko maaliif addunyaa kana keessatti sabni hundaa aadaa ofii qabaa. Akka biyya addunyaa guyyaaf ji'a waggaatti lakkaa'utu qabaa. Kuniif kan ammatti ta'e kunillee kan Habashootaa yookiin kan aadaa Habashaati. Habashaa akkaataa ittiin lakkaa'an ingiddee maaliif aadaa isaanii irraa akkaataa isaan ittiin qophaa'an irraa ka'a. Seenaa isaanii irratti waan rarra'uu fi maaliif akkamiin jalqabdan jennaa isa dura dhaabatuun illee wayiin isa gadhe mishaallee jedhuun aadaa namaati akka sabni tokko ittiin qophaa'u. Oromoollee ka ofii waan qabuuf isaanillee ka ofii qabu garuu Itoophiyaan impaayera waan taateef sabni achi keessa jiru gara koloneeffatamaa waan ta'eef sabni kun of course waan koloneeffatoonni ka ofii irratti dhiibbaa waan godhanii waggaa 151 caalaa mormaa caaleera saboota irratti dhiibbaa godhanii isaan wajjin akka ulfeeffata godhan. Kanaan alatti haa ta'u malee Oromoon wanti ilaaluun qabu Oromoon ka ofii qabaa waggaan isaa hin jennaatti jijjiiramu qabaa akkuma isaanii waggaan qabaa jiinaa isaa qabaa yeroo jira waggaa isaaniitti jijjiiramu qabu. Fakkeenyaaf Oromoon keessa birraan bari'ee jira bara birraati. Birraan kun bakka afurii qoodu bona jedhu siizeenii qabaa, ganna jedhu siizeenii qabaa, birraa qabaa siizeenii qabaa, arfaasaa jedhaa siizeenii qabaa. Kanarraani ka Oromoo birraa yoo ta'u birraan ka Oromoon ittiin jijjiiramu suni amma jiinaa jechuun Oromoon ji'a isaa 30 waan lakkaa'uuf 60 inni qabaataa. Faranjoonni illee adda addaan godhanii lippilii ka jedhu qabu isarraa haa fudhatanii waan beeku garuu kunniin illee garuu akka ofii isaaniititti garuu Oromoon fudhatuu dinna malee aadaa isaanii jibbaa gadhe jennee wanti isaanii dura dhaabannuuf illee hin jiru. Nafa akkana jedhuu barbaada. Ayyee galatooma Leenjisoo. Obboo Libaan mee gaafima kana irratti maal jettu? Kun akkamitti garaagarummaa waggaa 8 argamuu danda'e? Akkamitti waggaan haaraa biyya sanitti kabajamu kun akkamitti dhufuu danda'e? Eega dhufeeyyuu aadaa nama maraati moo sabaaf sablammiilee biyya san keessa jirtuuti moo aadaa saba tokkoo yookiin immoo garee uummata wayiiti kuni? Sabaaf sablammiileen biraa immoo yoo aadaa saba tokkoo akka ta'u taate saboonni biraa hoo aadaa ofii qabu, waggaa haaraa ofii qabu, ka kabajatan qabu impaayera san keessatti. Galatoomii Dr. Bayyaan duraan dursineetiin wanni nu ilaaluu qabnu akkaataan guyyaa itti laakkatan, ji'a itti laakkatan, waggaa itti laakkatan kaalendeeraa jedhama afaan Faranjiitiin afaan Amaaraatiin
yeqan maqxara hajadaniiti kalendari lama addunyaa gubbaatti beekamaa seenaa keessatti actually sadaffaan eegee dhufe tokko Julian calendar jedhama kan Gregorian calendar jedhama Julian calendariin kun ko Julius Caesar akkaataa guyyaa waggaa keessatti tilaakaan establish godhe sun eege Pope Gregoriin wanni update godhe yookaan haaromsiise akkaataa faranjiin ammatan guyyaa tilaakkaattu kana taajjestidi ta'e. Eegi Kiristoos yoo Kiristoos dhalatu wanni GC or Gregorian calendariin kun jalqabeetiin anno domino eegi waan jedhan yookaan bara haaressa Kiristoos dhalate jalqabeetiin tokko lama sadii afur jedhee har'a 2021 irra dhaabannaa ammoo karaa amantii ortodoksiitiin keessumatti amantii ortodoksiitiin warri Awurooppaa jiruu fi ka Itoophiyaa xiqqoo garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf yoo seenaa history Russia or Greek or warra kana Armenian warra Orthodox ta'e kan ilaalteef hin jette old calendar new calendar jedhaniiti wasitti old calendar jechuun adoo calendarii warra ta Julianity ta GCtiin Gregorian calendarii waliin fudhatin akkaataa warri haga Kristina jalqabe ilaakkaatu ture so ku warri update tolchee yookaan ufaaromse ka faranjiitiin ka addunyaa faranjiin itti laakkaatu kanaani wal fakkeesseetiin ittiin fayyadama ka Itoophiyaa ammoo hin haaromsiifne sababi maal jedhanii Kiristoos ከተወለደ ከ7 ዓመት በኋላ ነው ክርስትና ኢትዮጵያ መጣው jedhani ክርስትናን ኤጊ ኢትዮጵያ ዱፍተ ጉያ ከና ላካሁ ጀልቀባኔ ዋንጀዳ ሰበብ ከሲፋ ሂመቱ ራሻን update of gotetin akfaranjin laakkaatti Greek update of gote Armenian update of gote Serbian update of gote all East European Orthodox ufol guddisanii etin calendar isanii qajeelfatanii deemanii Itoophiyaan ammoo ol guddifachuuf aadaayyuu waan hin qabneef akkuma guyyaa qaraatii jalqabdeetiin jirti kaani gaafii nagaafatti keessa gaafii lammeessooti jira biyya Itoophiyaa keessatti namooti ummati dhibiin ka aadaa guyyaatti laakkaatan qabu waan jedha waan nagaafatti na fakkaata biisuun keessatti amantiin beekamoon sadii jira Kiristaana jira Islaama jira waaqeffannaa jira warri kun sadeenuu akka guyyaatti laakkaatu qaba akka ji'aatti laakkaatu qaba akka waggaatti laakkaatu qaba so haataatuuti malee lakkoofs kalendarii kana ka fakkeenyaaf ka Oromoo ka warra waaqeffataa it's not recognized miti mangistiin ummati a recognize godheetiin guyyaa kanatti jahaares jedheetiin birraan bariitoo jedhee sirbeetiin qalateetiin gammadeetiin wanni jedha malee mootummaan establish gooteetu kun aadaa Oromoo keessatti guyyaa haaressaa wanni jedhan jirtu islaamii ammoo kun akka kaalendara amantii ummata amantii islaamaa afaan buutitti ji'i kun jikana wanni jedha until recently Eid al-Adha
عيد الفطر مولد wanni jedhan kun cuftinu guyyaan isaan established ta'e akka aadaa amantii uummata tokkootitti kabajamaa hin turre fakkeenyaaf haga hiriirii kum tokkoof kum tokko sagaliif jaatamii jaha lakkoofsa Itoophiyaa yookaan akka immoo Awurooppaatitti 1974titti haga hiriirri guddaan Islaamaa godhamutti uummati Islaamaa biyyisan keessatti akka abbaa biyyaatti laakkaa'amuu hin dandeenye. Itoophiyaan minooru Islaamochi jedhamaa turan malee Islaamii Itoophiyaa jedhamaan ture. So waan kaalendarii dhiise abbaa nama citizenship biyyisuniitiyyuu qabaataa hin turre. So kanaaf kaalendariin isaanii unrecognized ture. Akkaataan guyyaa iiditti wanni jedhan akkaataan guyyaa mawliditti tolfatan kun cuftinuu hin turre. Ardhayyuu yoo ilaalteetiin jettu namni Islaamaa tokko kan mootummaa hojjetu Friday ka'eetiin sa'aatii 5 irratti biiroo bahee dhaqee salaatuuf mirga hin qabu. Ardhayyuu yoo ilaalleetiin jenna. So kanaaf kaalendarii dhiisii mirga sa'aatii waaqa itti kadhattuyyuu hin qabdu. Namni kiristaana tokko masqala mirga qaba, ximqata mirga qaba, Sunday sagaduuf mirga qaba. Maariyaam Gabriel Kidaane Mireet maali yoo jedhani dhaqeetiin batiskaan dhaquuf mirga qaba. Garuu ka Islaamaa kaalendarii dhiisii guyyaa laakkaachuu dhiisii Fridayyuu guyyaa tokko torban keessatti dhaqeetiin salaatuuf officially recognition hin jiru. Until this minute officially namni Islaamaa tokko sa'aatii 5 biiroo bahee dhaqee salaatuu danda'a. Wanni jedhanii established ta'ee mirgi isaa ittiin eegamu hin jiru. Namooti damoozallee haanarraa muraniiti yoo fedhan waan fedhaan tolchaniiti jedhaniitiin sa'aatii dura bahanii salaatanii biiroo deebi'uu isaanii malee wanni seeraan kabajame hin jiru kaalendarii dhiisi. So kanaaf kaalendariin Islaamaalleen akka Islaamaatti akka uummata Islaamaa addunyaa keessaatti hin jira. Mootummaan Itoophiyaa kaalendarii sun seera kabajuun hin qabu. Waaqeffataan kaalendariin qaba. Kaalendarii sun ammoo seeraan eegamee seeraan protected ta'ee tiffamee ka Oromoon itti laakkaatu hin jiru. Seeraan hin jiru jechuudha. Guyyaan adoo jiru seeraan hin jiru jechuudha. Unrecognized calendars jedhamee jenneetiin yoo laalle malee mootummaa biratti beekamoota miti. Salaataaf beekamaa miti. Fakkeenyaaf ayyaana Oromoo irreechaa fudhannuuti. Waggaa chaanu 2019 kabajamee ture. Ummati bahee anillee biyyi ture ummati likkiin qabnu bahee irreecha kabajee ture. 2020 ammoo kaadree qofatti namoota OPDO'n pass kaardii kenniteef qofatti dhaqeetti ilaalaa ture irreecha kabajaa ture. So amantiinuu kabajaa hin qabdu kaalendariinuu achi hin geettu siin jechuu fedheeti. Hayyee galatooma. Waa jedhuu barbaada asirratti. Hayyee dabala. Wanti dabaluu barbaadu amantii eenyu kaalendarii amantiif kennuun nurra hin jiru. Amantiin ka uummata ka sabaati. Mootota hinnaa ijaaraman santu humna godhatan santu ama kanaan gabbaya. Achiin booda ka sabaata. Amantiin kamuu keessa jiraatu hin danda'u. Amantii tokko keessatti kiristaanni musliimni kan garbaatu amantii kan dhiisullee jiraatu hin danda'u. Garuu kaalendariin kun historically ka Oromoo yoo fudhanne gadaa kan waaqeffataa jennee hin dandeenye. Maaliif? Gadaa warra ijaare san ka durii historically ennaa sirni isaa ga ijaaru mootummaa isaa paaworii santu akka waggaa isaatti laakkatu lafa godhata. Paaworii santu amantii isa keessumaa dhufee deettii isa guyyaa isaa sanii
amantii makaalee deetti sanuu qatti guddaa warra mootummoota kanaaf warra Irooppaa kanan deemuudhaan mootummoota ol kaabsantu kun ka isaati kun ka kanaa jedhee lafa kaa zeen yuuniversaalii ta'a jechuu namaa. Lafaa kee amantiin hin uumu. Marii paawuriitu the power of that society saba akka mootummaatti of ijaaree humna tokko yoo godhatu wannaa sirna akkuma gadaa siistemii itti ijaarame kan. Gadaa siistemii isaan mootummaa kan itti ijaarame kayoo ka'ee humna godhatu sirna isaa istiraakcharii isaa caasaa isaa ijaara. Geenillee akkasuma sabni isaa biyya isaa keessa akkana bula kan jedhu sanii namaa kennama. Isaan deemamam. Kun hundinuu akkas amma maaliif islaama ta'e islaamni mootummoota paawuroota dura dhufan ka araboota isaanii isantu qopheessu. Isaan jala amantii isa jala galee isa jala gunnoonee deettii kana wanna godhatu. Ka Habashaallee sanu maaliif deettii hojii akkana ta'e. Kanaaf amantiitti dhuunuu amantiin keessatti tajaajila waggoota kana ji'oota kana keessatti guyyaa deettii maali isaa ittiin argatu. Garuu guyyaa waggoota guyyaan kana jijjiirama. Waggaan isaa asit dhufee asit dhuma. Asirraa maaltu jedhu kuni ka paawuriiti. The power of that one. Ka Oromoo maal ta'e? Yoo ameen Oromoo yoogaa Oromoon haga cabutti gadaa isaatiin bulaa ture. Waaqeffata isa keessa waaqeffata jira. Gadaa isaa kana yoo cabsa institution isaa kana keessa tokko institution jechuun gadaa kana waaqeffataan institution gadaa keessa jiru tokko. Kana yoo gadaa cabsan akkuma jiru aadaa isaa haa ta'u amantii isaallee waliin cabsa. Maaliif amantiin sun cabu irra jira. Amantiin the powerful amma wantoota sirna tokko keessatti. Uumaan namni mataa namaa kee qabatee akka ittiin socho'u amantii soota isa saba san cabsuuf amantii cabsu. Amantii san aadaa isaa istiraakcharii ibsa. Kana nu mudate malee Oromoon gadaa isaa qaba. Ka adhallee dhabnee maal? Humnatti Oromoon domdeebine godhatee akkamiin danda'a? Amba jala jira, diina jala jirra. Diinni ka ofiin uffeen irra jira kun isoon ulfeechataara. Oromoon gaare haga nu dhaalannee amma ijoollummaa kennaa. Birraan bari'a jedhanii dhufee jira. Birraan jijjiirame gaafa jechuudha. Birraan bari'a jechuun birraan sun jijjiirama waggaa san fida jechuudha. Waggaa siizeeniin san dhufee siizeeniin kuka itti jijjiiramu jechuudha birraan. Ammajii irraa jalqabee itti deema jechuudha yoota kanaan hin deemu. Kanaafi kunniin hunda paaworii humnaa Oromoon haga paaworii biyya isaa uffatee gadi hin qabannetti godhatee hin danda'u. Kanaaf kan nutti fe'aarani kana kan amma Oromoon diduma irra jira ammallee taanaan qabsoon tokko kana didiyu tokko qabsoo fayyadu tokkoyyuu isinna isaan nurra fe'an kana guyyaa waggaa isaanii ulfeeffatu irraa jalqabee Oromoon diduu irra jiru. Odoodhaan dhugatte ulfeeffatu hin danda'u biyya akka baay'ee guyyaa ofiititti ammajii birraan baree jedheeti. Humnaan kana humnaatti wanti gootee dandeettuun hin jiru kanuma itti da'uu barbaadeeti. Ayyee galatooma isin lachuu Obboo Leenjisoo ka jedhaa jirtanii warra aangoo harkaa qabu warra humna harkaa qabutu waan kana lafa kaayaa amantii walitti hidhatu hin qabu ka jedhu. Haa ta'u malee lakkoofsi kun amantiidhaan walitti hidhata. Maaliif lakkoofsi kun dhaloota Jesus Christ kiristaanni jedhu yookiin islaamni immoo nabiyyuu Isaa jedhan dhaloota sanirraa lakkaa'ama jecha. Sanirraa ka'ee garaagarummaan ka Habashaatiif ka Awurooppaa kun akkuma reef Obboo Liban lafa kaa'anitti ka dhalate guyyaa Yesuus Kiristoos yookiin nabiyyuu Isaan dhalate sani lakkoofsa san irratti dogoggoran jecha. Kun waggaa inni dhalate waggaa 7 dura kun immoo waggaa 7 eega inni dhalate booda jedhanii lakkoofsa san irratti wal dhaban malee hundeen isaa sanuma jechaadha. Wanumarraa lakkaa'ama jecha. Girigooriyaan illee ta'e ka Habashallee ta'e sanumarraa lakkaa'ama dhaloota nabiyyuu isatirraa yookiin Yesuus Kiristoos Habashaan jettuun sanirraa lakkaa'ama jechaadha. Ka jedhaa jirtan abbaa humna qabutu kana godhe. Eega abbaa humna qabu ka waggaa haaraa fi ka murteessu taate kun dubbii mirgaa yookiin immoo dubbii haqaa ta'a jechaadha. Haqa odoo hin ta'in abbaa humna qabu santu waan barbaade namarratti tuula nama fudhadhu jedhee nama fudhachiisa jechaadha. Kanaaf akkuma biyya san keessatti beeynetiin jennu humna qabaatatiin ture impaayera san ijaaretiin jedhee Habashaa waan taateef Habashaatu guyyaa haaraa kana ummata Oromollee ta'e Sidaamallee ta'e Kabirallee ta'e irratti guyyaa haaraa waggaa haaraa keessani jedhanii jettee fudhaa jetteeni akkasitti goote jechaadha. Ummanni kunniin sabni biraa hoo akka Sidaamaa waggaa haaraa ka ofii qabu waggaa ofii haaraa ka kabajatu fichee cambalalaa qaba waggaa haaraa isaanitti ka aadaan dhufe ka lakkoofsa isaaniitiin dhufe kana kabajatu akka kabajamuuf akka beekamuuf mirgan qabu Oromolleen akkasuma
reef kaaftanii jirtu Obboo Liban biyya turtanii gaafas 2019tti irreecha Oromoon Finfinneetti irreeffatee ture garuu waggaa itti aanu hin dhoogganii ammallee waggaa kanallee dhooggumaaf jiranii waggaa haaraa Oromoon kiyya jedheetiin kabaju san dhooggatiin immoo waggaa isaanii kan irratti fe'ansaanii fudhadhaati kabajaa jechuun hoo sirriidha. Warri bulchiinsa amma Oromiyaa bulchina jedhu waggaa kana waggaa kenna jedhanii waggaa haaraa jedhanii aadaa Habashaa san fudhatanii huccuu Habashaa san fudhatanii kutaataa ishee abaaboo jarroonnoo gootu san ufa bareechisaniitiin akkasitti kabajan kun aadaa kenna gatannee aadaa namaa fudhachuu fi assimilation yookiin Habashaa yookiin Itoophiyummaa sanitti uummata dhiibuun ta'u mee kan akkamiin ilaalta? Obboo Liban. Dr. waan tokko clearly ilaaluu qabda. Yoo aadaa seeraan protectii tolchuu taateetiin jette yoo guyyaa ayyaani ta'u uummatii aadaa akkasii qabu aadaa isaa kabajachuuf mirgi isaa akka eegamuuf tolchuu yoo barbaachisu taate waan tokko ilaaluu qabna. Always the mighty is right. Kahumni qabutti yoo cufayyuu waan fedhi tolfachuu danda'a. Yoo kaalendarii Julian kaalendarii jijjiiranii Pope Gregory, the most powerful man in the Christian world, duros nugusooti cuftinu isa sodaatu isa gadi. So kanaafi kaalendarii jijjiireetiin kaalendariin kun akkana ta'uu qaba guyyaa Kiristoos dhalatee jalqabeetiin akkana laakkamuu qaba jedheetiin murteesseeti wanni godheef isa paawarii tachi keessa jira jechuudha. Arra fakkeenyaaf irreecha kabajachuuf Oromoon birthright qaba kabajachuuf dhalootaanuu kabajachuuf mirga qaba. Garuu bakki itti kabajatu suni akka fedhetti itti kabajachuuf aangoo hin qabu. Protecti seera is protecti sochii waan fedhini tolfatsuun hin qabu. Fakkeenyaaf iddoo takkeessa moroma takka ture. በመስቀል አደባባይ ምንም አይነት ሃይማኖት አይከበርም የሮ እስላሚ አቺፍ ፈጣር ተልፋችሁ ፈንጀርሱን በመስቀል አደባባይ ሌላ ሃይማኖት ምንም ሊያደርግ አይችልም ወሪያ ማንቲ ዲቢ ዋን ዲቢ ይራት ወጀቹ እንደንደው ይራው ካበጀቹ ይራፍ ፈጢሩ ኦሮሞን አቺት ሬፈቹ እንደንደሁ ጀዳሜቲን ረኮ ጉዳ ቱሬ Rakko guddaa sun kadhaa agamiin not by the state power garuu bataskaan kadhatanii wanni kun rakkoo biyya sana fida maani jedhanii warqee orthodox church kadhatanii akka islaamii guyyaa ofii fedhata don ta'an guyyaa bataskaa warri bataskaana fedhatti akka inni achi faxir tolchani kun maal agarsiisa humni dhabiitii Obboo Liban achuma sanumarratti dubbii keessan qabaate 2019 yoo irreechi achitti Oromoon kabajachuuf deemu charchiin yookiin manni taabota kiristaanaa sun dubbii kaasee ture maaliif achitti godhama ka jedhuuf iyyannoo galfatanii turan na fakkaata. Mee sanillee itti daa jechamaaf. Iyyannoon qofiin turre Kaslama akkasi dhowwame lamaaf kudhan sagal gaafa irreechi tolfameetiin tolfachuuf ummati jedheetiin jedhe waan akka simboolii gandaa tokko ijaarramee ture. Halkan abbaa cabsen beekanii in caccabe wanni sun. That means warrootee amantii ortodoksii kiristaanaa deemsan yaa ቅዱስ መሬት ነው በቅዱስ መሬት ላይ ቅዱስ ያልሆነ ሃይማኖት ምንም ስራ ሊሰራ አይችልም
waan jedhuun moromaa guddaa kaasanii rakkoo guddoon ayyaani sun kabajame. Rakkoo guddoon akka biyyattii oolatti cabsineetiin armatti irreecha kabajannee jedhaniitiin propaganda haasanii miti. Kompromaayizii hagamiin kadhaa hagamiin wanni sun ta'e. Kun hundinuu wanni kun maal keessa maddaa ummati tokko ka amantii qabu ka ammoo humna aangoo hin qabne waan isaa cufayyuu guutachuu hin danda'u. Ka islaama yeroo alleetiin jennu waan aangoo hin qabneef achi diid suni faxiir tolfachuu hin dandeenye. Oromoo wanni inni irreecha tolfachuu hin dandeenyeef waan aangoo hin qabneefi so yoo aangoo qabaatte waan feet taata. Bakka yoo feeti itti sagaddaa bakka tokko yoo feeti itti gadditaa aangoo qabaannaan akkas. Yoo aangoo hin qabne ammoo itti faxiruu hin dandeettu, itti waaqa kadhachuu hin dandeettu. Gara lachuunuu yoo ilaalteet hin jee islaamaa fi waaqeffannaa yoo ilaalteet hin jee political power waan hin qabnee fi kadhaadhaan jiraatuu jechuu fedheeti. Ayyee galatooma Obboo Liban Leenjisoo waan san irratti dabaltan qabdu. Anteen kanarra wanti guddaa wanti dabale qofa hin jiru. Dubbiin isaa dubbima aangooti waan ta'eef lafti public property, public land jechuun lafti amma akkana itti ulfeeffatu kun kiristaanaaf kennamuun irra hin jiru amantii kaniifuu qabu. Abbaan barbaade irratti dhufee bakkeen sun ispeesii lafaa irratti waan fi barbaade hojjetatuu danda'a. Ati bakkee kana yoo dogoggoren beeku mangistuu mataa isaatu maqaa jijjiiree ture na fakkaata. Abiyyoota isaa miti abiyyoota adda akka jedhu isa na fakkaata. Abiyyoota adda baabaa. Jedheeti maqama isaaniitu kan isaan maqama isaatu jijjiiree ture. Jechooma nama hundaafuu ta'a jechuu eenyu itti gonna ta'e hin danda'u maqamti sunoo. Kanaaf amantiitti hidhuunuu namarra hin jiru. Garuu kan ta'e akkuma jedhamaa turre kagodhu aangoo Oromoon irratti irreeffatee biyya isaa lafa isaa irra hin jiru harkaan qabu kan. Aangoon akka sabaati waan hin jirreef akka biyyaatti saba isa biyya isaa harkaa waan hin qabneef abbaa barbaadeetu harkaa qaba humnaatti irraa qabda. Haga humna qabattee biyya kee dhuunfattutti kunuma itti fuufu. Kadhoon hin jiru. Ati humna kee du'a kana dhaabu malee maa komannaani diinni maa dhufee tokko kana lafa kee fudhatuuf dhufe. Eegas lafa kee irraa ittisuu hin dandeenye. Lafa isii haqa malee ittisaa hin jiru. Kanaaf maal hunnuun komataara uf komatu iyyuu nurra jiru. Odoo sabni haga nagaa guddaan kun qabeen isaa haga nagaa keessa hiyyoome kunoo itti taphata dhufee abbaan. Kanaaf dubbiin isaa dubbii aangooti. Dubbii paawuri humnatti uf jijjiiru biyya kiyyaa yoo ta'e kan isii uggitee itti gootu hin jiru ati yoo humna qabaate. Humna qabaate dhooggu ati illee yoo humna qabaatte yoo amantii kun hundaa jiraata abbaan barbaada itti godhu malee wanti dhooggutuuf amantii kamuu hin jiraatu. Garuu biyya Itoophiyaa impaara Itoophiyaatitti Orthodox is one of the power institution tokko biyya san keessa mootummaan isa sodaata. Mootummaan isaa waliidhaatu baruma sillaaseen qabee yoomiyyuu xiqqoo bara mangistuu gabbu'e malee powerful humna isaa kanatti fayyadama innillee humna qabu lafa qaba qabeenya qaba aangoo qaba. Kanaaf itti taphatu mootummaa kana maam goota jedhan sodaatu kunoo nama kan rakkisu deetti mootummaa illee si dhoogiti. Kanaaf dhiibbaa godheen Orthodox Church jechuudha. Kanaaf warri kun illee kan mootummaa ofiin jedhu illee sodaata isa. Kanaaf humnatti of jijjiiruu duwwaa malee maaf kana na godhanii kaasuun illee hagan hundaa miidhu hiikaa illee qabu hiikaa of jijjiiruu duwwaa. Ayyee keessummoota kennaa marii kenna karraa kanumaan goolabna. Waan asitti argamtaniitiin marii bareedaa kana haasawaa bareedaa kana daawwattoota kenna qooddaniif baay'ee galatooma isiniin jedha. Daawwattoota kenna qophiin kenna karraa kanumaan raawwata. Haga qophii biraatiin gaafa biraa walitti deebinutti horaa bulaa nagaan jiraadhaa isiniin jedha.